namni haadha qabu hayyuudha. Haati mana barnoota jalqabaati ilma nama hundaatiif. Namni hundinuu barumsa jalqabaa haadha isaa irraa barata. Seenaa tana dhaggeeffadhu. Mucaa wahiitu jira. Mucaan kun eenyu akka ta'e adadaan seenaa himaa deemuun ati mucaan kun eenyu jettee gammattee yoo kabiitu ta'e maqaa isaa komantii jala barreessi osoo ani himin duratti jechuudha. Tole, mucaan kun mana barumsaa keessatti barata. Haadha tana malee abbaa hin qabu. Abbaan isaa hin jiru. Seenaa tana keessatti jechuudha abbaan isaa hin jiru. Almuhim mucaan kun haadha isaa tana wajjin jiraata. San booda mucaan kun mana barumsaa gale. Laakiin mana barumsaa keessatti baay'ee dadhabaadha. Dafee waan hubatu. Dafee waan qayyabatu. San booda barsiisonni fuudhanii mucaa kana mana barumsaatii baasan. Osoo hin baasin dura haadha isaa waamanii wallaahi mucaan kee kun waa hin fahamuu gowwaadhaa humaa takka faayidaa hin qabu jedhanii haadha isaa tanatti himan. Osoo hawwata biraa ta'an hamilee kutte yookaan hamilee cabsite khalaas mucaa yaani hamileen isii hin caba. Mucaan kiyya faayidaa hin qabu, mucaan kiyya barachuu hin danda'u, mucaan kiyya dhukkubsataadha jettee u'uu jettee hiite. Laakiin haati mucaa kanaa adda. Mucaa kana fuutee deeteessifteeni dhaga ilma kiyya jetteen. Barattoonni ati argite sunniin hundinuu tokkichi isaatu sin gahu. Sababni isaa ati Rabbiin adda si uume dandeettiillee ka addaa sii kenne. Kanaafuu waan barsiisonni achi jedhan san dhageettee hamileen akkasii cabne. Anatu manatti si barsiisa. Abshir bakka warri mana barumsaa keessatti baratee gahuu hin dandeenye ani si barsiisee sadarkaa guddaa siin gahuu danda'a jettee waadaa seenteef. San booda mana barumsaa mana keessatti barsiisuu ni jalqabde. Mucaan haadha isaa tanarra akka ajaa'ibaatitti barata. Baay'ee cimaa ta'e. Laakiin waan baratu kana keessatti barnoota keemistirii akka malee jaalata. Hindu'a keemistirii wayita jedhan khalaas hindu'a. Laakiin wanni isin ajaa'ibsu. An keemistirii akka ajaa'ibaatitti jibba. Maaliif akka ta'e hin beeku. Naafillee hin galu. Yoo dhugaa isinitti hime. Almuhim mucaan kun keemistirii akka ajaa'ibaatitti danda'a. San booda gaaf tokko haadha isaatiin akkana jedha. Umma waa si gaafachuu barbaadu yookaan xalaba wayii sirraa xalabuu barbaada jedhee haadha isaatti itti hime. Haati waan barbaadde jetteen. Mana yaalii wahii mana keessatti hojjechiifachuu barbaade akka na gargaartu barbaada jedhee haadha isaa tana gaafate. Yeroo kana haati abshir mana yaalii jettu kana anatu si hojjeta. Waan qabdu walitti qabdee gurgurtee mana yaalii kana mana isaa keessatti banuufii dandeette haati tun. Mana yaalii itti adeemsisan jechuun mana isaanii keessatti kifilii wahii murtee fi mana yaalii kana banteef. Mucaan waan kaan hojjetaa, kaan gubaa, kaan fanaddaa haala kanaan jiraata. Jiruu isaa keessatti yaaliiwwan bu'aa qaban 1,300 hojjechuu danda'e. Yaaliiwwan bu'aa qaban 1,300 hojjechuu danda'e siin jedha. Maal hojjette ati? Ani hoo maal hojjette? Nu lamaanuu maal hojjenne? Almuhim gaaf tokko jiruu isaa keessatti, jiruu mucaa kana keessatti haati isaa tun dhukkubsattee hospitaala fideen. San booda hospitaala wayita fidu yeroon kun halkan ture. Yeroo sanitti ammoo mabraatiin hin jiru. Sababni isaa humna hin qabu yaani mabraatii wanti jedhamu hin jiru. San booda doktoroonni akkana jedhaniin haadhatee har'a galgala yaaluu hin dandeenyu yookaan opereeshina godhuufii qabnu kana halkan kanaan gochuu hin dandeenyu insha Allah iznii rabbiitiin bor ganama sii goona jedhaniin. Haadhatee tana bor insha Allah yoo rabbi jedhe bor ganama amaliyyaa godhamuu qabdu kana sii goona haadhatee tana jedhaniin. Mucaan baay'eetti dhagahame hin boo'e. Sababni isaa haati isaa yookiin bor jiraachuu hin dandeettu hin beekamu. Kanaafuu ani waa hojjechuu qaba. Waan ifu wayii hojjechuu qaba. Mabraatii waan jedhamu. Mabraatiin jedhamne yoo ta'an waan ifu wayii hojjechuu qaba jedhe. San booda yaalii ifa hojjechuudhaaf jalqabe. Yaalii 99 yaale jedhan. San booda dhibbaffaa irratti yookaan yaalii dhibbaa irratti yaaliin isaa galma gahuu danda'e. Hin ibse waan wayii hojjetee san booda wanni kun
ifuu danda'e. Yaalii kana taa'ee daqiiqaa 40 guutuudhaaf yaalii kana laala. Yaalii waan ifu kana jechuudha. San booda akkana jedhe, wanti daqiiqaa 40 guutuu ife kun waggaa 100 amma booda ibsuu danda'a jiruu ilma namaa jedhe dubbate. Namtichi kun gaafa du'u akkana jedha, dandeettiin yookaan beekumsi ani jiruutii keessatti hore parsantii takka hin geettu jedhama. Dandeettii kana hunda hojjechuu wajjin ampuulii ati amma teettee qabsiifattee viidiyoo kana ittiin ilaalaa jirtu kana namticha kanatu hojjete. Namtichi kun akka isin gammaddan maqaa isaa abdii qaba. Maqaan isaa Toomaas Edison jedhama. Namtichi kun noo jiruutiin keessatti yaalii waan garagaraa hojjannee wanni nu argamsiifne jira. Argamsiisuu hoo dandeenya? Yoo nu hin dandeenye ilmaan keenya immoo baratanii sadarkaalee akkasiisan wantoota akkasiisan akka haala mijeessinuuf isin gaafadha. Teessan jedhu ilmaan tiyya jechuun inshallah yoo rabbi jedhe. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Yoo isinitti tole subscribe gochuu hin dagatinaa. Chaanaala kana chaanaalli du'ee jira isiniin jedhaa jira. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Yoo maatii irraa kataatu ta'e ammoo like akkasuma share godhi nama miliyoona tokko qabdani. Almuhim share godha nama beeytan hunda karaa irratti suuqii irratti bakka argitan hunda irratti share godhaa fi isiniin jedha. Akkana jajjabeessitaniif akka chaanaalli kee kunillee mataa ol qabatee deemuu danda'u jechuu nagaan tura isin jedha. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebi'utti kun maamooqaa jedhan sani ho'isuudhaaf jechuu seenaalee babbareeda hedduutu jira. Inshallah isin biraan gaa seenaawwan dhugaa garagaraatu jira. Isin biraan gahuudhaaf dubbi jedhaa jira. Isin agasii ammoo isin chaanaala tiyya tana jajjabeessaa isin jedha. Galatoomaa waan daawwattaniif nagaatti.